Akkam jirtu daawwattoonni keenya baga nagaa taatanii nageenyi fi fayyaan bakka jirtanitti isin haa ta'u jecha Dr. Birruu Caalaati. Har'a kanan dhufe waa'ee namoota vulnerable group yookaan immoo namoota dhukkubootaaf saaxilamoo ta'an isinitti muufan dhufe. Egaa namni hundi dhukkubaaf carraa walqixa saaxilamuu qabu. So isuma san eenyutu yookaan namoota akkamiitu dhukkubootaaf caalaatti saaxilamoodha kan jedhuu fi namoonni kunniin immoo maal gochuu qabu kan jedhu isinitti muufan dhufe. Karaa garee kurnan wayii namoota gosa kurnanii wayii kan nama kaan caala saaxilamoo ta'an isinitti muufan dhufe. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaatanii jechuun barbaada. Warri YouTube keenyaaf immoo haaraa taatan subscribe ishee jettu sanitti bu'uudhaan miseensa chaanaalii keenyaa ta'aa ta'u wanti gara fuulduraatti gallakkinurree akka isin bira gahuuf jechuudha. Egaa namni kamiyyuu normaaliin namni kamiyyuu dhukkubootaaf saaxilamoodha. Sa'aatii kamittuu dhukkuba kamiyyuu namni kamiyyuu saaxilamaadha. Kun beekamaadha. Natural process. Haa ta'uti garuu namoonni kan irratti wal darban tokko dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuutitti namoonni gargarii akkasumas immoo hammi dhukkubaan miidhamuu isaanillee haalli itti saffinni isaan dhukkuboota irraa itti damdamatan yookaan recover godhanillee haalli isaan itti namoonni qoricha wal'aansa irraa argatan wal'aansa sanitti haalli isaan itti respond godhaniitoo dafanii fayyanirree gargarii jechuudha. Kuni akkuma jiru ta'ee garuu namoonni tokko gareen namoota wayii ana nama isinitti muuf jiru dhukkubootaaf saaxilamoodha. Yookaan immoo warra kaan caala carraa dhukkuboota miidhamuus haa ta'u, carraa dhukkubaan qabamuus haa ta'u, carraa dhukkuba saniin du'ullee haa ta'u namoota kaan caala gareen kun miidhamoodha yookaan immoo saaxilamoodha jechuudha. Which is kan nuti vulnerable group jennuun jechuudha. So namoonni kun namoota akkamiiti yoo jennee ilaalle tokkoffaa irratti namoota buleeyyii warra jedhaman buleeyyii yookaan immoo older age warra jedhaman isaan kun sababa uumamaaf sababa eejingitiif yookaan immoo umuriitiif dhukkubootaaf saaxilamoodha jechuudha. Usually namoota buleeyyii kan jennuun warra waggaa 60 ol ta'an older age jennaani isaan kunniin warra kaan caala saaxilamoodha jechuudha. For many reasons sababoota gargariitiif jechuudha. So vulnerable groupin jalqabaa isaa inni lammaffaan daa'imman warra jabaa caala yookaan immoo adaltii yookaan ga'eessota caala daa'imman carraan isaan dhukkubaaf saaxilamuu isaanii guddaadha. Keessattuu daa'imman yoo jennu immoo normaalii daa'ima yeroo jennu daa'imni tokko dhalattee aga waggaa 14 daa'imman jedhamu. Legal definition isaanii hanga waggaa 18tti irree ta'u pediatric definition isaanii haga waggaa 14tti. Haa ta'uti garuu vulnerable group kan jennuun caalatti warra waggaa 5 gadiiti. Under 5 years warra ta'anidha jechuudha. San keessaa immoo waggaa tokko gadoo ta'an infant jedhamu. Isaan immoo caalatti saaxilamoodha jechuudha. Daa'imman immoo dhalattee haga guyyaa 28 yoo ta'e daa'imman kichuu jedhamu. Aga waggaa tokko ta'e immoo infant jennaanii jechuudha. So daa'imman garee lammaffaan daa'imman jechuudha dhukkuboota gargariitiif. Dhukkuba nama jabaa irraa mallattoon agarsiisnellee daa'imman waggaa 5 gadii kana yoo qabe baay'ee isaan miidhee aga isaan ajjeesutti deemuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan garee sadaffaan warra HIV/AIDS qaban garee vulnerable group biraadha. Egaa HIV/AIDS namni baay'een ni beektu maal akka inni miidhu HIV vaayirasiidha. Wanti inni attack godhus seelii dhiiga adiiti. Seelii dhiiga adii keessa CD4 cells warra jennudha. CD4 seeliin kun immoo dhukkubarraa akka qaamni keenya dhukkubarraa akka of ittisu kan godhu CD4 seelii kana jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf biyya tokko raayyaa ittisa biyyaa yookaan qaama gareen nageenyaa aarmii wayiiti jira. Aarmii sun biyya san eegu CD4 seeliin kunis immoo fayyaa namaa eegaa jechuudha. So HIV/AIDS inni attack godhu CD4 seelidha. CD4 seelii kana ni qabaa ni ajjeesa. Sababa saniif jecha CD4 seeliin gadi hir'ataa deemaa jechuudha.
gaafa CD4 seeliin nama keessa jiru gadi hir'ataa deemu namni sun dhukkubaaf saaxilamaa jechuudha. Dhukkuboota xixiqqaa yeroo kaan silaa nama mallattoo hin agarsiisnetu namoota HIV/AIDS qaban keessatti nama san miidhuu hanga ajjeesuutti gahaa jechuudha. Kanaaf saaxiltuun vulnerable groupiin inni biraa namoota HIV/AIDS qabanii jechuudha. Inni arfaffaan namoota dhukkuba sukkaaraa qaban. Namoonni dhukkuba sukkaaraa qaban akkuma warra HIV/AIDS qaban kanaa tokko madinummaa isaanii gadi bu'aadha. Lammaffaa immoo carraan isaan dhukkuba infekshinii adda addaatiif illee saaxilamuu isaanii guddaadha. Dhukkuba onnee fi dhukkuba dhiibbaa dhiigatiif illee carraa saaxilamuu isaanii guddaadha. So isaan kunillee warra kaan caala saaxilamoodha jechuudha. Dhukkubaaf saaxilamoodha. Akkasumas dhukkuba irraa irree dafanii fayyuu dhiisuu danda'u. Fakkeenyaaf namni dhukkuba sukkaaraa qabu tokko qaamni isaa yeroo madaa'e kan silaa namni kun nama kaan keessatti madaa wayyoo uumame dafee fayyuu namoota dhukkuba sukkaaraa qaban keessatti madaan sun dafee fayyuu jechuudha. Baay'ee isa rakkisaa fayyuu dhiisuu danda'allee infekshinii horatee aga miila yoo ta'e fakkeenya fuuxaan saran jedhamu difiloop godhee aga miila san agarraa akka cituutti godhutti irree deemaa jechuudha. Kanaaf warra kaan caala isaanillee saaxilamoodha jechuudha. Garee shanaffaani dubartii ulfaa. Dubartiin ulfaas akkuma warra kaanii akkuma warra amma isinii jedhe kana saaxilamtuudha. Sababa jijjiirama fiiziyooloojikaalii sababa ulfaa wal qabatee ta'u dubartiin ulfaallee dhukkuboota gargariif saaxilamoodha. Tokko madinummaan isaanii sama warra kaan caala gadi bu'aadha. Lammaffaa immoo jijjiiramoonni ta'an ni jiru. Jijjiiramoonni yeroo ulfaa ta'an ni jiru. Jijjiiramoota yeroo tokko haalli itti dubartii san miidhan ni jira jechuudha. Kanaaf dubaroonni ulfaatirree warra kaan caala sama saaxilamoodha jechuudha. Inni biraa namoota kaansarii adda addaa qaban. Egaa namoonni kaansarii gosa hedduu jira. Kaansariin kamiyyuu haa ta'u keessattuu erga advaansir ta'e yookaan immoo kaansariin sun faffaca'ee erga guddatee booda namni kun vulnerabilidha jechuudha. Maaliif inni tokkoffaa kaansariin kun gara qaama garagariitti faca'a. Erga guddatee booda gara qaama gargariitti waan faca'uuf namni sun akka dhukkubaaf saaxilamu godha. Akkasumas immoo hir'ina nyaatallee itti fidaa. Guddatee booda fedhii nyaatallee hin dhoowwaa. Namni sun qaamanillee ni huqqata. So namni sun saaxilamoodha jechuudha. Kanarratti dabalatee immoo qorichoonni kaansariidhaaf fudhatamanillee keemooteraappii kan jedhaman jiru. Qorichoonni sunillee nama san adverse effectii qabaatu jira jechuudha. Miidhaa inni qabaatu jira. Madinummaa nama sanii gadi buusuu irratti qorichoonni sunillee baay'ee gahee taphatu jechuudha. Kanaaf gareen jaaffaan warra kaansarii qabanidha. Gareen inni biraa warra olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qaban. Namoota olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qaban yookaan immoo hypertensionii warri qabanillee akkasuma saaxilamoodha jechuudha. Hypertensionii kana dura isinitti himin ture. Namoonni olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qaban tokkoffaa dhukkuba kaleetiif saaxilamu. Lammaffaa dhukkuba onneetiif saaxilamu. Sadaffaa dhukkuba istirookiin jedhamuuf illee ni saaxilamu. Arfaffaa dhukkuboota miilaa fi harkarratti ta'an wayii jira. Peripheral arterial disease jedhamu. Ujummoowwan dhiigaa gara gadii jiran gara miilaa yookaan gara harkaatti deeman sababa dhiibbaa dhiigaa kanaan cufamuudhaan miilli yookaan harki dhiiga gaafa dhabu peripheral arterial disease dhukkuba jedhamu waan fidaniif isaan kunillee warra kaan caala saaxilamoodha jechuudha. Saddeettaffaan obesitii namoonni obeesii ta'an yookaan immoo ulfaatina garmalee qabanillee saaxilamoodha jechuudha. Obesitii yeroo jennu kana dura isinitti himin ture namni tokko obees jechuudhaaf BMI isaa warra 30 ol ta'e jechuudha. BMI isaanii warra 30 ol ta'e obees jenna. Normaalii BMI 18.5 haga 25 ti. 25 haga 30 gidduu overweight jedhamu. Garuu immoo 30 ol yoo ta'e obese yookaan immoo obesity jedhama jechuudha. Kanaaf gareen kunillee saaxilamoodha. Isaan kun dhukkuboota gargariitiif dhukkuboota kana dura jennu akka dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuboota onnee, dhukkuba istirookii amma isiniin jedhe kanaa fi dhukkuboota hedduudhaaf illee dabarsanii nama kennu jechuudha. Kanaaf namoonni obese ta'anillee saaxilamoodha jechuudha. Gareen biraa warra hir'ina nyaataa qabanii, hir'ina nyaataa yookaan immoo severe acute malnutrition warra qabanii. Inni kun baay'inaan daa'imman irratti
daa'imman sibiira kun malnutrition yookaan hir'ina nyaataa hamaa qaban dhukkuba hedduudhaaf saaxilamu jechuudha. Yoo dhukkubaan qabaman illee salphaatti dhukkuba salphaadhaan du'u. Akkasumas immoo dhukkuba biraatiin illee immunity isaanii akkuma dura isiniin jedhe gadi bu'aa waan ta'eef carraan dhukkuboota biraatiin qabamuu isaanii baay'ee guddaadha jechuudha. Kurnaffaan kannumaa namoota splenectomiin hojjetameef splenectomii jechuun qaamni spiliinii jedhamu ni jira qaama keenya keessaa. Spiliinis sababa gargariitiif haalli itti bahu jira. Fakkeenya yoo spiliinii isaa sun miidhamte yoo kaansarii adda addaa qabaate yoo dhukkuboota dhiigaan akka ITP jedhaman jiru. Yoo isaaf jecha sarjariin bahu spiliiniin akka baatu murtaa'uu danda'a ogeessanii. Akkasumas illee spiliiniin nama sanii baay'ee kan guddatu yoo ta'e hir'ina dhiigaa adda addaa kana waan itti fiduuf spiliiniin nama sanii akka baatu ogeessi illee murteessuu danda'a jechuudha. Namoonni akkasiillee infekshinii adda addaatiif carraa saaxilamuu isaanii nama kaan caala haayidha jechuudha. Kanaaf isaan illee vulnerable groupidha jechuudha. Kanaaf egaa maal gochuu qabnaan jedhu too deemne namoonni gareen kurnan kun erga saaxilamoo ta'anii nama kaan caala carraan dhukkubaan qabamuu isaanii guddaa yoo ta'e nama kaan caala carraan dhukkubaan miidhamuu isaanii guddaa yoo ta'e haalli damdamannaa isaaniillee nama kaan irra gadi bu'aa yoo ta'e maal gochuu qabu namoonni kun kan jedhuufi tokko namoonni buleeyyii fi daa'imman ta'an mallattoo dhukkubaa kamiyyuu yoo argan dafanii wal'aansa yoo deeman gaariidha. Irratti ilaaluu kan immoo tarii fayyuu hin danda'a jedhanii mana turuurra akkuma mallattoo agarsiisanii yoo deemanii ilaalaman namoonni sun dhukkuba salphaa silaarraa fayyuu danda'aniin irree akka hin duuneef jechuudha. Dafanii mana yaalaa deemuu qabu. Namoonni HIV/AIDS qaban qoricha seera fudhachuudha. Qoricha seeraan yoo fudhatame amam qorichi haaraan dhufeera. Qoricha seeraan yoo fudhatan haga dhiiga keessaa vaayirasii sun maashinni ittiin waan kana laalu kiitii sun negatiiva yookaan immoo dhukkuba irraa bilisa haga jettee riipoorti gootutti deemamaa jechuudha. Kana yoo jedhu namni kun qoricha adda kutuu osoo hin taane oduma qoricha yeroo dheeraa fudhate vaayirasiin dhiiga nama sanii keessa jiru baay'ee gadi bu'aa ta'uurraan kan ka'e haga namni kun vaayirasiin qabu jechuutti illee maashiniin deemti. Kanaaf qoricha strictly fudhannaan wanti namni kun nama kaan caala baay'ee saaxilamuuf hin jiru jechuudha. Warri dhukkuba sukkaaraa qaban yoo dhukkubicha yoo qabaatan hordoffii gochuudha. Qoricha adda kutuu dhiisudha. Dhukkubni sukkaaraa qoricha adda kunnaan gosa kamuu haa ta'u nama ajjeesuudhaaf sa'aatii dheeraatti fudhatu. Dafee nama ajjeesaa jechuudha. Dhukkubni sukkaaraa qoricha adda jennaan uumaa wanti hin qabu. Yeroo gabaabaa keessatti guyyaa 2-3 keessatti ajjeesuu danda'a jechuudha. Kanaaf hordoffii gochuu, ajaja ogeessaa fudhachuu, qoricha fudhachuu, sassan gochuudha. Dubaroonni ulfaa hordoffii gochuu. Hordoffii ulfaa yeroo ammaa kana dubarri baay'een hordoffii ni godhu. Hordoffii ulfaa gochuudha. Waan ogeessitti himu gochuudha. Kana durallee immoo dubartoonni ulfaa wantoota barbaachisoo isaan gochuu fi beekuu qaban karaadhuma yuutuubii kiyyaa kanaan viidiyoon hojjedhe jira. Of eeggannoo dubaroonni ulfaa yeroo gochuu qaban sasanillee ilaaluu dandeessu. Hordoffii yoo goote dubarti tokko waa'een dhukkuba sanii ishii itti himamaa. Dhukkubni illee yookaan rakkoon yoo jiraate dursee barameet achi booda wal'aansi godhamaaf waan ta'eef dubartoonni ulfaa yoo hordoffii godhan baay'ee miidhamuu dhiisuu danda'u jechuudha. Warri kaansarii qaban kaansariin yeroo ammaa kana baay'inaan kaansariin bakka baay'een jiru hospitaala muraasa jira akka biyyaatti. Hordoffii gochuudha isaanillee hordoffii godhanii dafanii ilaalamanii dhukkubni jiraannan hordoffii gochuudha. Qoricha soo kan jalqaban ta'e immoo qoricha san haalaan hordofuudha jechuudha. Warra olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabanis akkuma warra sukkaaraati hordoffii gochuu of eeggannoo gochuu yoo danda'ame garuu obesitii kanallee walitti qabame hunda isaa prevent gochuun kan danda'amudha. Ittisuun kan danda'amudha jechuudha. Isa isaanis obesitii kana hir'isuudhaan sochii qaamaa gochuudhaan nyaata sirreeffachuudhaan ulfaatina qaamaa hir'isuudhaan BMI keenyarree qixa reenjii noormaal ta'e san keessatti 18.5 haga 25 san gidduutti eeggachuudhaan akka olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa obesitii dhukkuba sukkaaraa dhukkuba olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kanarraa irree of ittisuu dandeenya jechuudha. Yoo dhukkubichi jiraate garuu wal'aansa gochuu hordoffii gochuu qoricha adda kutuu dhiisuudha. Warri hir'ina nyaataa qaban illee yoo hir'inni nyaata daa'imman keessatti wal'aanama wanti kuni daa'imman hir'ina nyaataa qabdu sun wal'aansa yoo argatte akkuma daa'ima kaanii noormaalitti deemiti jechuudha.
warra ispilineektomiin hojjetameef illee akkasuma infekshinii adda addaa kanarraa hanga danda'ameen qulqullina eeggachuudha. Haa ta'uti garuu immoo yeroo tokko tokko warra ispilineektomiin hojjetame kanaaf talaalliin kennamuuf ni jira. Talaalli sun ogeessi itti ni hima. Talaalli san yoo fudhate carraa infekshiniidhaaf saaxilamuu baay'ee warra kaanii gadi miti. Haa ta'uti garuu qulqullina adda addaa kana hanga danda'ameen eeggachuudha. Kanadha. Anarraaf qabadhee dhufe kanadha. Viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik gochuun dagatinaa. Fayyaa ta'aa, nagaa ta'aa.